Romances. Ashama Roton reading Manso YouTube bagi negara kia. Uften jecha har'a bacol takka bareedu sini qabadee dhufe. Abbatu ilmaan sitti fuudhaati. Intala laaloo erge. Ogguu abbaan intala alaallatuuf erge. Mucaan osoo adeemu kana akkoo isaa argetti fiigee gara gandaa deebi'e. Maali mucaan intala argattee jennaan? Abi bara argachuu keessaayyuu akkoo argadhee miidhe. Gurbaa haadhatii yemmuu jenna maalatu haadhotii irraan argattee bii jedhee akkasitti dhumti. Yoo isinitti tole share subscribe gochuudhaan na hordofaa ani ammoo baacoolee fi tapha garaagaraa qabadhee isiniif dhufuuf qophiidhaan jira. Deebisee ammoo uummata keenya qeerroo fi qarreen Oromoo waa'ee seenaa Oromoo irratti hojjechuu barbaadeeti. Deebii ammoo subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa. Chaanaalli kee kunis haaraa. Kanaafuu na jajjabeessitanii akka na bira dhaabbattan abdiin isinirraa qaba. Ani har'as borus qeerroo fi qarree Oromoo malee kan biraa takka hin abdadhu. Akkasuma akkasii miti. Koomentiidhaan nama dhugaadhaan jettan yookaan subscribe gochuudha. Ashama harka fuune isin jaalladha. Ashama harka fuune hordoftoonni reading Manso YouTube baga nagaan gara kee dhuftan jecha har'a baacoo lama qabadhee isiniif dhufee mee baacoo lama maali? Waa akka irraa barattanii fi akka irraa qalbistan isinitti himuun barbaadeeti. Baacoon tajaajibaati. Baacoon lama qabaa. Tokkoffaan nama lama turanii. Tokko afaantu jallataadha. Tokko ilkaan gurguddaadha. Ilkaan gurguddaa kana fi afaan jallataa fi ilkaan gurguddaa kun karatti walitti dhufanii eega dhufanii booda ka afaan jallataa kuni ilkaan isaa sallaaleeti booye har'a boqqolloon hagam hagamiin oolee jenna. Xaasaa afaan jalloo 2-5 oolee. Baacoon lammaffaan namicha tokkotu harreetti kasala fe'ee deemu. Yeroo harreetti kasala fe'ee deemu magaalaa dhaqeetiin kasala gurguratee yeroo inni geeffatutti harreen jalaa badde. Harreen jalaa bannaan harree sana barbaadee dhabe. Eega dhabe booda algaa seenee qabate mana siree jechuudha. Hogguu seenee qabatu roobni itti roobee qoshaashee jira jismi isaa guutuun. Amma algaa namaa kana akkanatti qoshaashaan hin balleessu siree jala seenee rafe. Eega seenee rafe booda jaarsaaf jaartii wayii dhufaniitiin algaa san gaafatan. Amma yeroo warri dhaqanii algaa san laalanitti inni gubbaan jiru. Jala jiraa hin beekan warri. Jennaaniin ka'eet inni rafee jaarsaaf jaartiin dhufanii kunoo tana qabadhaa jedhaniitti seensanii achi booda hojiin rafan. Hogguma kana jaartiin maalitti bara wayita akkanas hojiin rafu kana addunyaa guutuun nan mul'ataa ittiin jaarsaan jennaan inni illee siree jalaatti as ta'e sila addunyaa guutuu argita harra bitee tokko keessatti argitee jedhee.